Ashama harka fuunee akkam jirtu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota miidiyaa hawaasaa keenyaa akkuma beekamu yeroo garaagaraatti viidiyoo garaagaraa isin hojjennee isin dhiyeessaa akka ture ni yaadatama. Har'a immoo mana barumsaa Kaanenus kolleejjii Kaanenus'itti argamna. Akkuma beekamu kolleejjiin Kaanenus yeroo garaagaraatti barattoota sadarkaa garaagaraatiin TVT akkasuma digiriitiin eebbisee iddoo garaagaraatti hojiidhaaf isaan bobbaasaa tureera. Har'as immoo yookaan guyyaa boruu guyyaa sanbataa jechuudha. Sagantaa addaatiin eebba addaa qopheessee barattoota eebbisiisuuf jira waan ta'eef kanaaf pirezidaantii mana barnootaa yookaan kolleejjii Kaanenus faana jirra obbo Admaasuu faana. Kanaaf isaan gaafii tokko gaafannaa hamma xumuraatti nu faana ta'a jechuun hawwii keenya. Obbo Admaasuu mee jalqabaa barsiisetti maatii keenya akkasuma daawwattoota keenya eenyu jedhamtu mana barumsaa kana keessatti immoo biyyi keessan maalidha? Timaatii karaa itti aanutti deemaa jechuudha. Galatoomii carraa kana waan nu kenniteef ulfaadhu siin jenna. Maqaan Admaasuu Dirribaan jedhama. Hundeessaa kolleejjii Kaanenusii fi abbaa qabeenyaa fi hoogganaa olaanaadha jechuudha. Tole yeroo garaagaraatti akkuma beekamu manni barumsaa kun akka Oromiyaatti beekamtii guddaa qaba. Manni barumsaa kolleejjiin kun barattoota sadarkaa garaagaraatiin akkasuma TVT akkasuma digiriidhaan eebbisee iddoo garaagaraatti hojiidhaaf bobbaasaa jiru. Baay'ee maqaa guddaa qabdu jechuudha. Mee bara kana kaayyoon isin kaayyeeffattan hamma tokko guutummaan guutuutti dhibbaan dhibbatti akka milkeessitan abdiin qaba. Barattoonni bara kana eebbifaman hammami lakkoofsi isaanii? Eshi galatoomii nuyi kolleejjiin Kaanenus akkuma dura kaaste kolleejjii yeroo dhiyootti hundaa'e kolleejjii kaayyoo isaa qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffatee kolleejjii hojjetudha. Ijoollee armaan dura eebbisiisee keessatti isaanii uummatanii iddoo guddaa kan ga'anidha. Bara kanas barattoota 500 ol digirii 50 olii fi 50 olii guyyaa boruu kan eebbisiifnudha. Isaanis sagantaa TVTtiin ogummaa 7 sagantaa digiriin ogummaa 3 kan eebbisiifnu. Keessattuu eebbi bara kana kan adda isa godhu tokkoffaa ijoollee maagaa'uu isaanii ga'oomanii keessattuu immoo ogummaa maarkeetingii bara kana ogummaa gabaan barbaaduun dabalataan kan eebbisiifnuu fi barattoonni bara kanaa bara biraarraa kan adda isaan godhu qabxii olaanaa bara kana kolleejjii keessatti galmeessanii barattoota olaanoo qabxii olaanoo galmeessisan barnoota biraarraa kan adda godhu. Kan biraa immoo xiinsammuu biizinasiitiin yeroo kamuu caalaa ijoolleen kalaqanii ijoolleen kun ijoollee cimina qaban gara industirii keenyaattis qacarmanii ijoollee baay'ee kan nutti makamanii fi hawaasni naannoo industiriin adda addaas ogummaa gabaan barbaaduuf baay'ee waan leenjifneef ijoollee keenyaa carraa hojii akka uumatan suma waamicha dabarsee. Tole yaa ta'u dhugaa kun waan guddaadha. Barattoonni mana barumsaa kanatti baratanii carraa guddaa qabu. Maaliif jennaan yeroo garaagaraatti isinis immoo dhaabbata gurguddoo qabdu keessattuu gaarimentii qabdu. Barattoonni asii ba'anii kallattiidhumaan filatanii carraa guddaadha barattoota asitti baratanii fi bara kana barattoota hamma kana ga'an eebbistanii iddoo garaagaraatti hojiidhaaf isaan bobbaasuun waan guddaadha. Mee kaayyoon bara dhuftutti barattoota simachuudhaaf taasiftan akkamii? Egaa inni guddaan akkuma jedhu barsiisuu fi eebbisiisuu qofa otoo hin taane egeree boroo ijoollee irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa ijoolleen biraa eebbifaman illee ijoollee iddoo biraallee giddu galeessa godhachuuf carraa hojii nama 50 baafnee jirra. Isaanis bara kana dorgommiidhaan ta'a. Ijoollee 50 eebbifaman keessaa gara keenyatti makamu jechuudha. Kanannaa jennu bara kana kolleejjiin keenya yeroo hundaa hojii qoratee kan barattoota keenyaaf carraa hojii uumuu danda'u giddu galeessa godhannee kan deemnudha. Gaarmentiin dabalata bara kana immoo software development kaampaanii wanti gochaa jirra. Kunis keessattuu ijoollee teekinooloojiin barataniif carraa hojii guddaadha jechuudha. Kaampaanii dabalataallee kan uumne keessattuu dargaggoonni keenya nu biraa ba'anis haa ta'u immoo dorgomaa ta'an ijoollee keenya ta'an carraa hojii uumuudha. Kanaaf eebbisiisuu qofa otoo hin taane egeree boroo immoo bifuma kanaan kan deemnu barattaan immoo qophii adda addaa gochaa jiru. Ogummaa fayyaa, ogummaa haard iskiilii
leenjii gaggabaaboo kanan nuyi xiyyeeffannee gabaa qorannoon keenya ijoolleen nu biraan baane gabaa irratti akka barbaadamaniif ogummaa dabalataallee gabaan barbaada. Ogummaa digirii 7 fi ogummaa digirii 4 qabna. Sirra dabalaa fi bara kana immoo ogummaa 4 bannee ijoollee bara kana simachuuf qophiidha. Warra immoo eebbisiifnus gabaatti jechuudha. Raalaalii dhimmoota. Galatooma mee asumaan gaaffii sadhumaa sagantaa boruu irratti waamicha namoota gochuu fi barbaadan akkasuma dhaabbilee gochuu fi barbaadanii asumaan carraa kanaan dhaggeeffattoonni keenya nu dhaggeeffachaa jiru waan ta'eef kanaaf waamicha dhiyeessaa. Tole egaa keessummoonni eebba kanarratti maatiin barattootaa hundi in hirmaatu haadholeen siinqee abbootiin gadaa keessummoonni sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaa fi keessummoonni sadarkaa magaalaa keenyatti hooggantoonni olaanoo kan hirmaatan ta'a. Kanaaf hawaasni naannoo akka hordofu daaretti nagaa nama hundaa seensisuu waan hin dandeenyeef dhaabbileen miidiyaa akkuma keellee magaalaa keenya keessa jiran kallattiin dhufanii dhaabbileen miidiyaa kamuu dhufee akka tamsaasu asumaan karaa miidiyaa keetii waamicha dabarsaa jechuudha. Galatooma maaree dhaggeeffattoota keenyaa akkuma argitan hundeessan mana barumsaa yookaan kolleejjii Kaaninuus waamicha abbootii siinqee abbootii gadaa haadholii siinqee akkasuma immoo abbootii aangoo garaagaraa sadarkaa sadarkaan jiraniif waamicha dhiyeessanii akkasuma immoo maatii barattoota kolleejjii Kaaninuus hundumaaf abbaa haadholii fira obboleewwan obboleettii hundumaaf waamicha dhiyeessaniiru akkasuma immoo kallattii kanaan warroonni nu hordoftanii naafi mucaasii komandoo akkasuma immoo qabduu tiivii irratti warroonni nu hordoftan karaa feesbuukii immoo naafi mucaa haadha koo irratti kan hordoftanii warroonni miidiyaa gurguddaa qabdanii manni barumsaa yookaan immoo hundeessan mana barumsaa kolleejjii Kaaninuus obbo Admaasuun kinoo waamicha dhiyeesseera koottatii irratti hirmaadhaa sagantaa kana affeerraa simii taasisnaa kabajamaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa jechuu barbaada. Galatooma. Thank you. Baadama. Galatooma. Wal argina ka. Amma immoo sirriitti wal gaafanna galata sirraa qabna.